Seenaan nama qajeelaa eebbaa fidha. Maqaan nama jal'aa immoo abaarsaaf ni ta'a. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 10 lakkoofsa 7. Qulqulluu maqaansaa hojiinsaa kennaa ገብረ መንፈስ ቅዱስ Abbaa Sabondomaa. Qulqulluu maqaansaa hojiinsaa kennaa ገብረ መንፈስ ቅዱስ Abbaa Sabondomaa. Kabajaandalate Abba Fadesarra Dursa filatamee tajaajila Waaqaaf Abbuma mudhaanii qulqullummaaf gaa'ee kunoo kadhannaansaa addunyaaf kan ta'e. Qulqulluu maqaansaa hojiinsaa kennaa ገብረ መንፈስ ቅዱስ Abbaa Sabondomaa. Gebserraa imalee gara biyya keenyaa hojiin gaariin isaa hin qabu mammeenyaa. Kadhaa keenya ol baasuuf harkasaa balleessee gargaarsa nuuf gochuuf inni yoom calleessee. Qulqulluu maqaansaa hojiinsaa kennaa ገብረ መንፈስ ቅዱስ Abbaa Sabondomaa. Kan barraa'ee taa'ee raajiin hojiin isaa Gochaa guddaa godhee uumamtoota lafaaf har'a saddaan baanee araarsummaan isaa dhaloonni Addaamii ni kaasu maqaa isaa. Qulqulluu maqaansaa hojiinsaa kennaa ገብረ መንፈስ ቅዱስ Abbaa Sabondomaa. Qulqullummaa isaatiin kabaja argatee dadhabiin addunyaa hundumaa lagaatee nus maqaa isaa waamnaa akka nu araarsu waadaan isaa guddaadha kanaaf kanan faarsu. Qulqulluu maqaansaa hojiinsaa kennaa ገብረ መንፈስ ቅዱስ Abbaa Sabondomaa. Qulqulluu maqaansaa hojiinsaa kennaa ገብረ መንፈስ ቅዱስ Abbaa Sabondomaa. Seenaan nama qajeelaa eebbaa fidha. Maqaan nama